Fincaan nama gubuu kan jedhu ilaallama. Fincaan nama gubuu maaltu fida? Maal beekuu qabna kan jedhuun gabaabsee isinitti hima. Chaanalii karaa faayidaa taanaan sabiskiraayib gochuun maalii ta'a? Asumaaniin gara mata duree kooraatti darba. Hedduu keenya yeroo ta'etti fincaan nu gubee nutti dhaga'amee beeka. Fincaan nama gubuu jechuun yeroo fincaan ba'u miirri gubuu namatti dhaga'amu jechuudha. Noormaalii fincaan nama gubuu qabu yeroo ba'u. Noormaalii nama ba'a malee nu gubu. Fincaan nama gubuun ofii dhibee miti. Mallattoodha malee. Fincaan nama gubuun ofii dhukkuba osoo hin ta'in, ofii rakkoodha osoo hin ta'in, mallattoo rakkoodha yookaan mallattoo dhibeedha malee ofii dhibee miti jechuudha. Kana wanti fide dhibeen gara biraan jira jechuudha. Yeroo fincaan nu gubaa jiru gubaa sana miti. Maaltu kana fide kan jedhudha malee. Yeroo tokko yeroo fincaan ba'u jalqaba irratti nama guba. Yeroo ba'uuf jedhu jalqaba irratti nama guba. Takka immoo yeroo fincaan fincoofnee xumuruuf jennu dhuma irratti nu guba. Takka immoo jalqaba hanga dhumaattis nama gubuu danda'a. Kana malees immoo jechuunis fincaan nama gubuu malee dabalataan mallattooleen biraa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf fincaan nama mudduu danda'a. Ammaa fincaan dhufuu danda'a. Halluun fincaanii jijjiiramuu danda'a. Dhukkubbiin cinaachaa, dhukkubbiin dugdaa jiraachuu danda'a. Dabalata jechuudha. Maaltu fidaa kan jedhu immoo ilaallume. Akka fincaan nu gubu maaltu taasisa kan jedhu. Kanas bakka lamatti qoodnee ilaalla. Akka fincaan nu gubu kan taasisan kanneen sababa infekshinii dhufanii fi sababa infekshinii hin taane. Dhibeewwan infekshinii ta'an yookaan infectious cause kan jennu yoo jalqaba ilaalle yeroo hedduu akka fincaan nu gubu kanneen taasisan keessaa kan baay'inaan kana fidu infekshinii. Isaan kana dhagaa yeroo baay'ee akka fincaan nama gubu kan taasisan. Infekshiniin kunis kan jalqaba infekshinii ujummoo fincaaniidha. Urinary tract infection kan jedhu. Infekshinii ujummoo fincaanii kun kalee baattuu fincaanii yookaan bilaadarii tubboo fincaanii ishee gara alaatti baastus ta'uu danda'a. Sarara sanarra kaleetii ka'ee amma alaatti yoo infekshiniin jiraate fincaan nu gubuu danda'a. Yeroo hedduu kan kana fidu baakteeriyaadha. Baakteeriyaa keessaa baakteeriyaa E. coli jedhama. Dabalataanis fincaan nu gubuun dabalata. Fincaan dafee dhufaa, nama muddaa, akkasumas immoo yoo gara kalee fudhatee ho'inni qaamaallee dabaluu danda'a. Kan kana fidu yookaan kan gubuu fincaanii fidu gara biroon kan infekshinii ta'e dhibeewwan saalqunnamtiin daddarbanidha. Sexually transmitted infections warreen keessumaa kanneen akka kilaamaadiyaa, gonooriyaa, genital herpes, michii naannoo qaama saalaa, trichomoniasis kanneen jennu kun gubaa qaama saalaa yeroo fincaan fincoonuu fidu jechuudha. Isaan kun dabalataanis gubaa qofa miti. Dhangala'aan foolii qabu yookaan dhangala'aan ni jira. Dhangala'aan furdaa ta'e kan foolii qabu. Isaan kun dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban yookaan sexual transmitted infections jedhama. Garbiraan yoo shamarran ta'anii dubartoota biratti jechuudha qaama saala shamarranii yookaan vaginal yeast infection kan jennu jechuudha. Infekshinii yeastii kan gosa fangasii yoo ta'anii naannoo qaama saala alaa shamarranii kan fidan. Vaginal yeast infection kan jennu. Isaan kun egaa yeroo hedduu naannoon kun xiqqoo jiidhina waan qabuuf naannoon qaama saalaa isaanii fangasiin naannoo sanatti guddachuu danda'a. Yeroo kana immoo yeroo fincaan isaan gubuu danda'a. Dabalataan isaan hooksisuu danda'a. Mallattoon akkasii ni jiru jechuudha. Dhiirota biratti immoo darbee madaa'uu piroosteetii yookaan piroostaayitiis kan jedhamu gubaa fincaanii fiduu danda'a. Yeroo xannachi piroosteet jedhamu infekshinii godhatu kan madaa'u yeroo fincaan nama gubuu danda'a. Kanneen infekshinii hin taane immoo yookaan non infectious cause kanneen jedhaman isaan kana keessaa jalqaba irratti wantoota keemikaala ta'anii fi gogaa dheekkamsiisanidha. Irritants and chemical sensitivities kan jedhu. Fakkeenyaaf saamunaa tokko, looshinii tokko akkasumas wanti naannoo sanatti bu'u keemikaala kan qabu kan akka gogaan dheekkamu kan taasisuu ta'e kana fiduu danda'a. Kana malees kan infekshinii hin taane cirracha kalee fi afuuffee fincaaniidha. Namni sun yoo kaleensaa yookaan bilaaderiinsaa cirracha qabaate yookaan kidney or bladder stone inni isa kana. Yeroo kana fincaan isa gubuu danda'a. Dabalataanis cinaacha gamaa gamanaatti gara dugdaatti kan waraanu dhukkubbii guddaa fa'aa qabaachuu danda'a. Garbiroon jijjiirama hormooniidha. Hormooniin jijjiiramu hormoonaal cheen jedhaman kun. Inni kun egaa dubartoonni
erga marsaan laguu isaanii dhaabate waggaa 45-50 booda jechuudha. Erga marsaan laguu dhaabatee jijjiiramni hormoonii qaama keessa waan jiruuf qaamni saalaa isaanii ni goga. Dry ta'a. Dryness of vaginal and urethral tissue isa kana atrophic vaginitis jenna. Yeroo kana immoo yeroo fincaan isaan gubuu danda'a. Garbiroon dhiphachuu ujummoo fincaanii. Ujummoo fincaanii dhiphate. Urethral stricture kan jennu jechuudha. Kun sababa adda addaan ta'uu danda'a. Sababa dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban ta'uu danda'a. Kanaan dura tubboon fincaanii galeefii ta'uu danda'a. Sababa adda addaan opereeshinii hojjetames ta'uu danda'a. Tubboon fincaanii yeroo dhiphattu yeroo kana yeroo fincaan bahu isaan guba. Kana malees yaala tokko tokkodha. Medical treatmentiin tokko tokko side effectiin qorichoota raadiyeeshinii fa'aa kana fiduu danda'a. Darbee immoo namoota umurii irraa gan biratti immoo sababa ixii tokko tokko ta'uu danda'a. Tumors kan jennu. Ixii kan baattuu fincaanii yookaan tubboo fincaanii irraa ka'e akka fincaan nama gubu taasisuu danda'u jechuudha. Yoomi kan mana yaalaa deemuu qabnu kan jedhu haa ilaallu. Fincaan nu gube jennee yoomi kan mana yaalaa deemuu qabnu. Tokko gubaan fincaanii kuni sa'a 24 fi isaa ol yoo nurra ture. Sa'a 24 yookaan isaa ol nurra turraa sababa dhibee fayyaa wayii ta'a waan ta'eef akkuma jennee gubuun fincaanii mallattoodha malee ofii dhibee miti annee qoratamuu qabna jechuudha. Dabalataanis fincaan nama gubuun dabalata jechuudha. Mallattoolee kanneen akka dhagna gubaa, fincaan yeroo fincoonu nu mudduu ammaa dhufuu, dhukkubbii kan cinaachaa yookaan dugdatti nutti dhaga'amu qaban akkasumas fincaan nuti fincoonu foolii badaa kan qabu ta'e akkasumas halluu jijjiirratee yeroo ta'e fincaan sun fincaan keenya foolii gaarii hin taane yoo qabaate yookaan halluu jijjiirratee yeroo ta'e dhiiga qaba yoo ta'e fincaan akkasumas dhangala'aan biroon fincaaniin ala dhangala'aan furdaa ta'e yoo jiraate mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Mana yaalaa deemnee qorannoo taasisnee dhibeen fayyaa kana yookaan akka fincaan nu gube maaltu fide kan jedhu erga qoratame booda yaalli taasifama. Gara furmaataatti yoo deemne maadha furmaanni isaa kan jedhu yookaan yaalli isaa maadha kan jedhuu fi yaalli isaa akkuma amma jennee wanti kun mallattoodha malee ofii dhibee miti. Yaalli isaa sababa isaa irratti hundaa'a. Maalti fidee kan jedhutu murteessa jechuudha. Fakkeenyaaf infekshinii tubboo fincaaniitti fide yoo ta'e gubuun dabalata fincaan dafee dhufaa ni muddaa akkasumas ho'i qaama dabaluu danda'a yeroo kana infekshinii ta'uu danda'a waan ta'eef qorannoo taasisanii antiibiyootikii qorichoota tokko tokko kan ogeessa ajaju qoricha farra baakteeriyaa fudhatanii irraa fayyuu ni danda'a. Yoo immoo fincaan gubuu akkasumas dhangala'aan furdaan yoo jiraate qaama saalaa kana hooksisuun fa'aa yoo jiraate wanti kun infekshinii dhibeewwan saalqunnamtiin daddarban sexual transmitted disease waan ta'eef ofii isaanis jaalallee isaanii wajjinis lama ta'anii wal qabatanii dhaqanii dhibee kanarraa yaalamanii fayyuu ni danda'u. Yoo cirracha kaleetii immoo kana fide yoo ta'e cirracha kaleef yaala taasisu. Yoo infekshinii tubboo fincaaniitti dhiphatee ta'e immoo kanaaf yaala taasisu jechuudha. So furmaanni isaa akkaataa dhibee isaa irratti hundaa'a. Maaltu fide kan jedhu qorannoo barbaada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.